bu'uurri wal dhabiinsa mootummaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo jirudha. Waggaa jaan dura dhiirri garaa qabaattee salaalee keessa galtee ummata salaalee ajjeestuun jirtu ture. Dhiirri baay'ee har'a miti. Kaleessa dur kaleessa ummanni salaalee maqaan lammaffaasaa gootummaa ture baay'ee. Har'a miti bar. Waggaa 50 waggaa 60 seenaa dubbisaa gaafadha. Dhiirri garaa qabaattee ummata salaalee dandeesse tuttuun jirtu turte. Salaaleen kanan dhagayani waggaa 5 waggaa 6 as. Salaaleen baay'ee lafti biyya kanaa gadi fageenyaan utoo qotamee laftumti Itoophiyaa jedhamtu dhiiga lafee salaaleetu lafa keessaa ba'a. Biyya kana tiksuudhaaf ofiif diina halagiyya dhufee to'ataa ture itti gashee biyya isaatti deebi'ee salaalee baay'ee xaaliyaan itti gashee biyyatti deebi'ee ummanni salaalee maqaan isaa lammaffaa gootummaa ture baay'ee. Halagaa amma maqaa dhuftanii akkasitti akka gootaatti isin jajjan kun isaantu na fixee manaamin jettan sana waggaa 100 har'aa ummata likkitti gashee baay'ee likkitti agarsiise baay'ee salaalee. Salaalee maqaan isaa lammaffaa gootummaa. Har'a garuu ummata salaalee bu'a. Rakkoon ijoo baay'ee rakkoon ijoo salaaleen diina ofirraa qolachuu dadhabee miti. Rakkoon warri rikoordi gootan rikoordi godhaa kanan isinitti hima. Bu'uurri rakkoo dhabiinsa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo rakkoo isaadha. Malee salaalee har'a miti kaleessa diina manatti itti dhufe itti keessummeessee deebi'ee dhufne kakachiisee erga baay'ee ummanni kun. Salaalee baay'ee maqaan lammaffaa gootummaa. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Kun seenaarra jiraan baay'ee. Gaafadhaa waa'ee salaalee baay'ee. Har'a miti waggaa 100 jalqabee dhugaa jiruun isinitti himaa jira bara. Salaalee diina akkasiif nama boo'ee taa'u miti. So wal dhabiinsi rakkoon bu'uuraa wal dhabiinsa isaan gidduutti jirudha. Tokko. So gaafa uummata kanaaf sagalee taatan waan kana dubbadhaa nagaa buusaadhaa. Rakkoon bu'uuraa isa waan ta'eef gadi fageenyaan rakkoon kun gadi fageenyaan akka hiikamu yoo barbaaddan akkaataan itti sagalee taatan akkasaa ta'u. Tokko. Lammaffaa namoonni waan amma mudatee kana akka gaachana godhatanii jibba dhuunfaa namootarraa qabdan baachuu barbaaddan dhiisaa. Ummata keessantu miidhamee, ummata keessantu rakkatee, ummata keessaniif sagalee ta'a. Personaalisin. Ani fakkeenyaaf ani gaafan galgala rafu ani maalan godhe ummata kanaaf. Ummata kana nan fayyadeemoo, ummata kana nan deemoo. Ani ummata koof personaalii sagalee ta'eera. Ani personaalii sagalee ta'eera taanaan akkaataan danda'uun ummata kana gargaareera taanaan waan gaarii. Garuu maqaa ummataaf hundura gootanii beekaa jibba dhuunfaa akkamittan nama kana kuffisa. Sagaleen taane sagalee akkas ta'e ittanii quuqama sirrii akkan taane hin beeksisa. Quuqamni sirrii gaafa wanti kun dhufu hin naatu bara. Namni akkamitti hin naatu dura naata react goota ofii kee hojiin mari'atta. Ani akka dhuunfaa kootti waan kanaaf maalan godha ittee yaadda. Calluma itti wanti kun uumamee jibba dhuunfaa namoota irraa qabduuf namoota attaak gochuun maqaa namaa dhaafaa. Haalan danda'een akkamittan nama kana kuffisa. Kun baay'ee ati namoota bakka uummanni kee kan fide otoo ijoollee sana turte nama sana ni qaltaa jechuudha ati isaa dhugo. Ummata keessaniif ummata keessantu miidhame waa'ee ummata keessanii qofa yaada. Hamaaf hammeenya dhiisa achi dhiisa. Silaa oromummaadhaan qalamaa jirra miti waa'ee isaa qofa yaaduudha. Sadaffaa
warra gargaarsa jettaniif gargaarsa sanii sassaabna mana tokko nama tokko maratnee TikTok dirqama keenya baay'ee waan namoonni baay'ee dirqama oromummaatti fakkaata. Baay'ee wanti kun dirqama oromummaa dirqama nama ta'anii dhalachuu. Baay'ee dirqama oromoo namoonni tokko dirqama oromummaa baay'ee. Dirqamni oromummaa kan biraa kun dirqama namummaati. Nama ta'anii dhalachuu. Argitanii miira sirrii, miira dhugaa, miira namummaati. Kana gochuuf baay'ee Oromoo ta'uu yookaan nama ta'uun sawma hon baqiin ummata kana gargaaruudhaaf saw hono mafatar baqiin ummanni kun mana isaatti qalame mana isaatti ba'ee galuu dadhabe qabeenya isaarratti ba'ee galuu dadhabe so dirqama namummaati wanti kun so hundumti keenya waan gochuu qabnu ni goona ammas isan deddeebi'ee isinitti himu badii ummata keenya irratti gahee kana namni nu dhageettanii jibba dhuunfaa namaatti gochuuf yaalina ummatas bakka lama sadiitiin qoodina ummanni bakka tokkotti karaa nagaa ta'een sagalee isaa dhageessisu ummata kanaaf isaa jibba keessan dhuunfaa hangaa wanti kun darbu gaafa wanti kun darbe jibba keessan dhuunfaa fiddanii asirratti akka barbaadan gochuu dandeessu. Namoota maqaa waamtanii jibba dhuunfaa inaaffaa kana qabdaniif namoota ummata ani lirina dhiisa. Wanti kun darbu ummanni amma tokko ta'ee ummata isaaf sagalee haa ta'u. Achi booda wanti kun darbee jibba keessan fiddanii akka barbaadan facaasuu dandeessu. Amma garuu ummata addaan hin hiriinaa. Ummanni akkuma akka tokko natti ummata isaaf sagalee haa ta'u. Sadi ani kanan yaadu kanadha ammas kanan irra deebi'ee isinitti kana jalanaa sararaa yeroo sagalee taatan Oromiyaa keessatti nagaa buusaa'edha ammas Oromiyaa keessatti nagaan hin bu'u taanaan wal dhabiinsi mootummaa bakka dhiisaa girriidha girri dhiisaa dhugaa irratti waan dhugaa lafarratti jiru godha. Waan dhugaa lafarra hin jirre beekaa ummatan girgirsina. Nagaa buusaa'edha. Ummanni kun duuti ummana kana rakkoo lafarra jiru. Rakkoo dhugaa lafarra jiru. Lafarra jiru. Beekuu yoo barbaadde ta'e wal dhabiin mootummaaf abaa'oo gidduu jirudha. Gaafa sagalee taatan nagaa buusaa jedhaatii sagalee ta'a. Ani yaada koo fixe. Beekumsi koos hammuma kana. Kanaan caala yoo naasa'e dubbiin balleessa argitanii. መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከብዙ ወሬ ኃጢአት አይጠፋም ይላል። ነሙ ጋፋ ባዬ ሐሰው እንደጎጎረ ባይዘ ነሙ ሀመ በይኩም ሰሳት ያሰው ቀባ ነሙ ሀመ በይኩ ሐሰው ቀባ ባይዘ አማሲን ነመታኤ ዋንን ቤክኒ ፈሐሳውሉ በርባዱ አናናም አከሲት ነበርባደን አኒ ዋንን ቤክኒ ናሰው ባይዘ isin namu waan hin beekne akka haasa'uun jajjabeessina. Namu hamma haasa'e qofa haasa'u. Hamma danda'e, hamma haasa'e. Hammuma yaada, hammuma laalcha isaa haasa'u.
akkasitti waliif hubachuu danda'uun gaariidha baay'ee. Dhaggeeffadha. Kanaa caala yoo naasee nan dogoggora argitanii. So namuu hamma ofii beekuun gaariidha baay'ee. Hamma ofii beekuun. Ani amma fakkeenyaaf hamma koon beeka baay'ee. Kanaafan yeroo baay'ee namatti hin bu'u baay'ee. Hamma koo waan hin beekuuf. Hamma ofii beekaa hundumti keessa. Namuu koomantiidhaan goota koo jedheef baay'ee haasa'uun hin barbaachisu. Hamma ofii, hamma beekumsa ofii. Hamma beekumsa ofii beekuun gaariidha. Dhugaa Rabbiin isinitti himu. Ani barumsaan illee first degree qaba. Amma fakkeenyaaf Jawaar dhufee asitti bu'uura rakkoo Oromoo jedhee sa'aatii 2 isinitti haasa'uu danda'a. Beekumsa kun. Ani asitti dhufee bu'uura rakkoo jedhee sa'aatii 2 gidduu jiru kanaati. So gaafa sagalee taatan akkasiin sagalee ta'a. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Tarii haasaa koo kana keessatti yoon dogoggoree dhiifama naa godha. Yoon balleesse illee dhiifama naa jiraadha. Uummata keenyaaf, uummata Salaaleef haqni ni mala. Justice for Salaalee people. Justice for Salaalee people jenneerra. Hundumti keenya hashtagii kana duuba nagaa buusaa. Peace for Oromiyaa hashtag jedhutu daballee gaariidha. An akka kootti naa jiraadha. Nagaan naa bula.